Akeekakiyoon jabee namti ganan kaaddaa bobbaa yaabee maaliif anaa baadhaa. Utuun beekii gidduu kan arrabadeen gaddasii arrabseensi jecha arrabadeen gaddasi tufeensi kaasa arrabadeen gadda gadi sigatee nonsi fida arrabadeen gaddasi cabseensi summa arrabadeen gadda gasi darbate nonsi fida neena irratti ta'eera jedha. Galaniidhamee gaaris gugguufee gabboomamee naafu naan deema malee naafu naan deema malee naafu Without any coin. naan deema malee naafu 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 naan deema malee nadamnee walgaakoo namurraa qaamalee namurraa qaamalee nagargaaree gooftaakoo. Boqonnaa jaala gosa irra turre waa'ee ergaa dubbachaan ture. Ergaa seexanin ergaa, biyyi lafaa hin ergaa, fooniin ergaa. Ergaa isa gaafichaa garuu ergaa Waaqayyoo irratti dhibbeen daabboonii taaneetu dubbachaa ture. Ergaan Waaqayyoo isa foon ergu, isa biyyi lafaa ergu, isa seexanni ergu irraa wanti adda isa godhu tokko ajeelina akka namanu dhugummaa kan of keessaa qabu yoo nama ergas riiskii mataa isaatii fudhatee kan nama hoogganu akkasumas immoo wanta godhu akeekaan kan godhu akka ta'e waan jireenya dhala namaa keessatti hiika qabu akka ta'e dubbadhee ture. Waa'ee ergaa Waaqayyoo irratti ergamni immoo maali kan jedhu xiqqoo ishee tuqeen darbe gaafii ergaani humna itti gaafatamummaa fudhatee ajaja tokkoon nama hoogganudha. Ergamni immoo nama ergaa sana jiraate yookaas immoo waan ergaan jedhe nama raawwate jechuudha. Fakkeenyaaf ergaan gara biyya lafaa kanaa yeroo dhufne bartootaan maal jedhe dhaqaa maal jedhe maqaa abbaatti maqaa ilmaatti isaan barsiisaati bartoota koo isaan godha. Ergamni kun maal ni beektu biyya lafaa keessatti duuka buutuu Yesuusiin horuu dhufne nun ergama keenya keessatti ergaan ba'e dhaqaa barsiisaati duuka buutuu koo godhaa jedhe bartootaan. Erga duuka buutuu koo godhaa jedhe immoo bartoonni yeroo dhaqanii waan ergaan jedhe kana namoota duuka buutuu Kiristoos gochuu eegalan ergama isaanii ba'an. Waan ergaan jedhe namni raawwatu ergama fudhate jenna. Ishini galeeraa isaan koo har'a ergichi irratti lallabamaa jiru ergaa jalqabee humnaan nama xumuru waan ta'eef maaliyyuu haa ta'u maal ergaa Waaqayyoof nana deema namoonni jettame ergaa Waaqayyoof nana deema Waaqayyo naana ergatu nan dhaqaanii gara barbaade yoo ta'u ergaa Waaqayyoo nan deema warri jettan isitu taree keessan kaasa hin adeemtu waanuma waan ergaa sii jedhe hin taata gara ergaan itti si qabatetti goota gara ergaan si ergatetti deemta. Ergaan gara ergama keetiin dhufu nan akkasi jechisiisa. Hirriba keessaa tuttuqee si kaasa. Nan deema jettee si ishaalta dugdatti hiidhatu arga. Nan deema jettee si qophaa'uun arga. Nan deema jettee si yaada rakkisaa keessa qophaa'uun arga. Nama haalli kamuu hidheen teessifne, nama harkaa dhabii teessifne, nama dhabbiisisaa isan teessifne, nama garagalee haala ilaalee duuban deemine, namoota hedduu Waaqayyootu qopheeffata ganama kana yaa. Ergaa ganama kana dhufe si erga ta'e.
Cikilatti wakkana booda ilaali. Akka kaleessa haalli hidhee si ta'u ilaali. Ati harka Waaqayyoo adeemta ilaali. Waaqayyoo adeemsi ergachuuf karaa irra bu'eera. Adeemsi ergachuuf karaa qabateera. Ariyo eenyuati eenyu haalati keessa jirtu sinidhini. Olu taalaa nana deema jala. Hallelujah. Ani warra biyya seeraan jenne warra samaraan jenne kan si ergatu isa saniiti. Ajaja eenyuyyuu miti kan si sochoosu erga Waaqayyootiin. Hallelujah. Diina itiyoota rabatiilu keebinuuti jenna. Dansa ita bijala baturra lama jekirodai. Vana wintargati nama kempatia. Are you ready? I saw some message for you. Ekaba yesi bilalaira. Ekaba yesi bilalaira. Kankaraka kaya. Alo tateli chupa mara jetu surakabe. Kalipalna tina dalka jette sagame. Karratina itisa jette kachabe. Utuati ergawa kayo fogo poste karajal kabunarga. Utuati karajal kabusi arga. Wali kalesa sidaba tuan kanao. Wali kalesa sidisa tuan afan kamacho. Hara sijal kapsi sawa kayo. Hara sijal kapsi sawa kayo. Wala majanamati. Nama isin bukke hakkan qabati. Jaalatte sedani. Jibbite sedani. Hinten pedani. Kunurto Waaqayyo pedani. Ergamni kursiin alla pedani. Situ ergama edani. Hallelujah. Utuwani jiru Waaqayyo gabaa keessaa qoqqofee nama waamee nama eenyuun ergatu jedhee nama nabu Waaqayyo. Namni laphee akkasiitii qophaa'ee jira. Utuwani jiru Waaqayyo waamee nama ergatu namu namni jedhu jira. Utuwaan waldaa kana keessa jiru Waaqayyo eenyuun erga eenyu tarkaanaa dhaqa jedhee gara booda nama nabu. Ani jira jetta. Ani qophaa'eera jetta. Haataa koko qopheeffatteera jetta. Kunoo tikeetii kutateera jetta. Waaqayyo ergaadhaaf namoota adeeman namoota 18. Ergaadhaaf namoota adeeman. Namoota qabaan isaan hin dandeenye. Mo'atii kan isaan hin dandeenye. Jawwee kan isaan hin dandeenye. Hoosii kan isaan hin dandeenye. Nama tokko yoo argate ani hin danda'amu edaayyati. Hallelujah. Nama ergaa Waaqaa dhabumoo. Haalli qabee kan dhaabuu hin dandeenye. Qilleensi qabee dhaabuu kan hin dandeenye. Bu'ii nama simbiroo wajjin deemsuu jalqabne miti. Sinna akkan isa gaara gadi deddeebisu. Yeroo dubbatu isa galaana hiru. Waan hojjetu akeekasaa fi kan baafatu. Ergaan ganama kana dhufee ergama keenyaaf nannaqalu jechisiisa. Muka kaasuu jalqaba. Akka kaleessa deengaddaa faayida keenyaa waan dheerafuu kee kaana. Akka kaleessa deengaddaa dhuguma lama ta'a jechuun hin beekana. Akka kaleessa deengaddaa samii gaarii irraan nagadda jechuun hin beekana. Akka kaleessa deengaddaa lakutaa bireetti turees buufaa inni fiduree dhabeen kubeen jedhuun sadii kaana. Akka kaleessa deengaddaa loo faayida kobbadaa miti jenneen teenyu koo keessaa bullee kaana. Utubaan ulee gagasii harkisu eegaa Waaqaa dhaqi. Eenan dhaqeedha. Hallelujah. Hayyoota taajabsiisa wallaaltuu dhaqawaame ulfinaaf gochuu beeka sanamuun dhagatame akkas godhee Waaqayyo gatamaa lafaa kaasa kunoo namaana godhe maal faccalleessa. Hayyoota taajabsiisa wallaaltuu dhaqawaame ulfinaaf gochuu beeka sanamuun dhagatame akkas godhee Waaqayyo gatamaa lafaa kaasa anas namaana godhe maal faccalleessa. Sammuu nama kanaaf jireenya nama kanaaf
fayyina guutu dajee lama kiitiroo dirrama shi'a lama dee lama dee akalisa በኢየሱስ ነቶ ኮስሊቱ ካያዴ ካይ አዴ ለኢየሱስ ምስጋና ስጡ። አሜን። ካሳማሊሜ ማሊረተሩ hedduudha baay'ee himeen xumuru haalaan nan boomne inni michuu kooti irraan darbamu kan saka kuusaatti kan samaalimee maalirra taru hedduudha baay'ee himeen xumuru haalaan nan boomne inni michuu kooti irraan darbamu kan saka kuusaatti. Israel study Tukurambasa Ustaz. Baik, nanti pada daerah di Sungguh. Supaya orang tua orang berdiri be, dui ko guyansa merah. Malu ko berdiri berdiri. Esana kali, mandi mana ko tiga lima ko berarti dua. Fali ko merah. Kamu ko tu ni gini beri kumari demi nama Malay dan ni nama mana berdiri juru. Ada mana ko rute, memang galawat ni kerti baat biajan. Dina cikgu cikgu dia terbawa biasa nafan ko baca asada. Isheni mo ki detu tene ate balana de jole mane ke tinga de jira da tiya da ko jimba de dev de galte jalko biryani banki rate no to ko jirtu bri ko maso to mi jam tipa bri ni nawadani kumari temi na male mo imbang ni jedani ammo mo yo ayo na jesu barbadi amura dudi sandu batio jedu ne ginan banje ndanda mo de doctor bisani nami at brahmasa ke sabe tajirtu na desise chiti kalamana tivida okaden kale sal kan saadi jati bai bakke ke so dues bakke tirakin ka bangana chi ala ko argen do are bai gavan be danti na busani mana jeru shubero ni na jindur magina bani namina be ne wajiratan yu magina bara dera no jedde shuferi dan yoro dera bara dera o jedera akari ya poti garu bara tunte de beta kaya mana bangi to kodek jar se dana simpulet karo dana tina baadhe de nanga medium gali na jerani buani gali ba kare muchakar kita nanjena hai muchawati om be bu mora wa kayo kundu mana bhai satani nana video te kita sana nage se nanti muji kora amadasi raji atari se sinete wa kayo sini ke nagana kanti tilalu midi ayo nase garumma kabu wa kayo dab galata tidame endera dena simburan ve dena dena rahu sivile dena tira rega na tira surah gaya iga turangara awate padini bera kana gabasana dena ti nanti buani wani jere pegu yona sa iyo tahu warta kon veja bute fesi ditasa amalle jabu tadina kasse ulla fatru ko dena be kale idina kaltru ko de bote kunaraji de rero nazra bidu ya jangan tu kami itu pun sasa. Orang kami kait jiran tu. Rala ho buat ini jati ada. Wanto kono mati dah ber. Rala ho bu balan kau berarti orang jasa tiba desa kade. Gawan aku berunjir. Ini kerana tu nasyak. Tiba nandi. Milir rokok tu umpai. Dapat raja dengai. Syakali jimbra kaya kade. Jadi jual itu kalau tiba trafik itu kocin nak kali. Sirai ramu lasi bener ni. Ajaran orang cipta kaya nak kaya cuti kaya. Ini ni nombor rat. wa kayo dab galam niyo ba yit mo yu Wah kayo sinai bis. Goptan ko yesu sinai bis. singa fagara la kana study warri se video sun kabani mas video ni mo dan dia sendiri dem tuturtan Aad kabena bideni. Amman sere raka utti kabena bideni. Roda beyo ni be kuma so demi torba. Ramana ko rawali jen kap dufudan. Kuma so demi torba di pa fishe kapal. Iji ko lamana mamma ya se bana tu. Kana pane me mare para narki ne dina chi bai. Kana bodya ni nami jani. Yon be wada ko na wala. Ulo ngeli na duji puna wala. Wada ji bebe. Imam Adi sa sinamati Kristosi betani Kristosi kai. Kali tini lalena. Wakayo mana sana rago pisiana to jisa di se.
ani makiinaa isheetti xinnoo dhiiseen siinoo tiraakerii waggaa 13 oofe. Inni akka waggaadhe garuu edda inni kaleessa nurkute fincaan sirree fincaan yeroo naqu surreen naqu. Saatiin imtinaaf hojjetamu hin jedhee sana masisina jalqaba. Tola nama fayyisu. Du'uudhaafan jedha saatiin imtinaaf hojjetamu. Isa jedhamu jecha isaa isa jecha namaa jijjiiru ammayyuu Waaqayyoof galatamuu. Amma garuu yoo burraa Kaleessa shufeeriin tokko tiraafikiin tokko waddanaati nama na beekudha. Si fuudhee galla dhalaqee baa'ulee biraan si keenyannaan lafan itti jilbi koo lafa jedhe sagaleessa sini isa raadheen gadda manaan koo yaaddoftee dhutu haala manaa kootti dawwalin jedhe maali siistere innoo hiikamee jiraasaa akka inni godhatu wallaalee nu dhokatee ba'aa jira. Na duukaa waliin naqamanii biyya biraan keenya ajjeen maal na hidha jedhe makiinaa ta'e bara dheeraan sirraa ofeemti keessa si lamaan bee toora danaa kadhattuudha jechaa jiru. Anamma bara koo wallaalee dhannaan birrii kudhanii noo shaayeen gii yoo naanna jibbite ta'e konaan qofaatti nu giiwattu. Barbaadu jedhe anamma yeroo dhugaatii mini yeroo dhuga fayyisaatii dhagee jira. Isa anarra caalu kana qabbana mana keessanii nagaa. Har'a narra namni gubee namni birrii hin qabne ana 1,800 biliyoona fa'aa baachaa ture. Carraa jedhee siinoo tiraakeeritti makiinaa dhiibee yoo mandiigaa ka'e na sodaata. Dabarseen dhufee biyya biraatti gurguraa ture birrii dhimma ishee qabu. Amma garuu heddiin fayyee waan tokko deemu. Kaleessa sansibiraa qaybee nan shakkaa ture immoo na cikee dhageessisetti. Naaraatti asitti nama nageessitti hin jiru canna qaba. Hamma garuu ati hin duutu naan jedhe Waaqayyo. Nama naa kenne iddoo kadhataa biyya kee jirachaan turre mana. Yoo mani dhiyaa qoyya makiinaa otu karaarra dhaabate deemaa qoochi maalirraa gadi yoo lillibee maa inni sin gabbaraa ilee inni daawule kan eegalamu. Alee guyyaa. Maalii beekna biyya dhibee nagee Waaqayyo na fide. Dhimma Waaqaa sin qabu maqaa sanatti na hinaan jedhe. Asumatti Waaqayyo immoo dhahee ijaa naa baasa. Ameen. Maalii dhahee garaa laalaa. Hin jiru asii baqasanii laa kun asii tarsee. Kunamma dhumaata deemee ananarraa jiru isin biroo waliin shakkaa olee galee hamma gadi. Meemmeerraa fuudhaan iddoo sibiilli gale sana. Kunidha asii kana keessa raakkattee yeroo butan. Amma kana bichaanarraa hiikanii kan kanaa laa kana keessa laalaa jiru. Buddeen akkitti nyaatanii jiru. Iji kun mataa isaa laa gurra na keessa laa bubbee na keessa gadi bahee as keessa dhaqee gurra natti galee laa kana ga'ee laa kana qabatee. Ana hiikutti birii kuma diddamee nama fidadan saantiimi lamanii amma garuu Waaqayyo har'a naa waan yennaan didee Waaqayyo na kaase. Inni na kaase galata argatu. Adeeraa saqaatii isaa ilaalee dhugaadhaaf jaarsa abbaa qabeenyaa siinoo tiraakerii fe'uun yeroo dheeraan beeku argate malee haa ta'u malee maaltu ta'e jaarsicha makiinaan galagashuun gaafa jedhu marii lamaan akkasitti dhaabee nattu haa koobuyi
Raddaati ko bu'aa jechuu ko beeka. Eddiin isaanii lafaan gaadee immoo kana ta'ee dhufe bira ko. Kana ta'ee dhufe waaqayyoon mana qabee anatu kan isaa hojjechuu dhiibnaa kana na godhee adammoo mana isaatti na deebise. Galata fi waaqayyo waaqayyoodha. Kaleessa yeroo dhuftanii yeroochi teessan abbaan hafuuraa keenya raajiin yeroo achi as hin baasan of hin beektan yeroo lafa kanarra dhuftanii yeroo sana gurgurkoos dhagoo jechaa turtan erga isaan sinii kadhatanii zayita dibataa sinitti naqanii booda maaltu sinirratti argame jireenya akkamii keessa turtan? Isa isaan na dhaaliyyuu kun na dhiilallaa'e nan olladhee yeroo daddaatti na rukutu maayin nama kunii jedha waan tokko namanni yeroo achi ga'e dhabatanii yeroo na rukutee na dhiilallaa'e akka waan bishaan na keeruun bishaan dhangalaa siloon irraa citaa iraadee shakkaa ol yeroo ol ka'e ciraa iraadee yeroo akkasitti buufayyaa masaa ammas ittiin deemee shakkee isanni waan tokko fayyinni sirratti ta'eeranuyyuu dhugaadha jedhu gaafa galee iddoo ciisichaa gahu shakkaa man ba'e garuu amma irraatti jira amma irraatti itti weeraamin kun makiina ammas biratti natti fidanii itoo isinatti yoo iraate nanoo waan tokko hin jiru ilaa Areeta garuu kaasee biliiti yoo isa gosa unannaa kaa'umti isaan irra ga'ee narratti dhangalaase na gubatee narraa hubuu isaanan numa babaye abidda na gubaadhee shakka yeroon isin biratti kan jedhu namni nama argine fakkaata nan qaqqabadhaa nan shakka attamna gochuu fedha namichi ituma lootiti nama jedhee fiigee naan dide ahaa adeegal mana lafan addana utuun buleelee yaaduu yoo bine isa naqee shubeeronni qabanii achirra naqaanii ciimnu isinitti himuun sirriibin nan shakke namichummaa allatti dibina inni wayyaa ofirraa baasee gaafa jedhu duubboonni kanatti rarra'u surree kee agarrarree lafa waaqayyo na gargaare immoo guyyaa isaa eeggadde yeroo murteeffadhame maaliif heddiina hiike attamittan ittiin himin ba'a attamittan ittiin himatiin galaa amma danaa san simbiraa gadi ba'e namanaan kumaatti maal abbaa manaa gosatti cime taanaan na waantu gargaarsa kadhadhee nu ba'a aanoo hiikamee namtii Galata fi Alitti jettu ammame dhaloota jiran kanaan nama waaqayyo laatiif kana faayidaalchistanii yaada qabdan gabaabaatti. Isaafanne afeeyyuu ammame waaqayyo gaasa bareenuudhaan kan bifatti isa caalan daarii hin qaban qabeenyaa baatee rakkatu kan isa caalan daarii hin qaban waaqayyotu isinii kenne adaraa isiniif jedhee dhiphana baatee addanaa isiniif kadhatu kana qalbiitiin ilaalina waaqayyotu isinii kaa'e inni isinii fide amanamaadha waa biratti hin argita waaqayyo sabareessa isinii kenne kana duukaa jabaadhaa Isin fayyise Kiristoos biraa hin hafinaa yaadaan gara iddoo dhuftanitti deebi'aa. Ameen. Okay, maqaan keessan eenyudha? Eessaa dhuftanii maaltu isinii oolame? Daasheettanaan jedhama waa'ee dhufaarraan fi sadeen baay'ee deeman jiran naannoo kana jira. Humnaa addana torbanarraa dhufee jennaan achiin taa'aa harmee kiiloon keessa meeqa siin jedhanii naan jettan. Ani wajjin lamni ani sitti isinitti namannee akkasumatti nama amtanii akkasuma jettanii. Kiiloo keessattu si gaafatan. Eeyyee. 39 naan jedhanii jedhe. Isaanis nama achitti waan ta'eef akkamitti namni 39 kun akeechiisaa muddachiisaa miti jettanii jennaanii afaan keessa qabataa abdiin qabu yaaddessaadha jennaanii kiiloon keessa sii dabalaa hin fayyitanaan jette jennaanii amishee ameen jedheen nan fayyadeen amanee mun fudhadhe yeruma sanatti lafa keessaan sila naa oolata Waaqayyoodhaaf galata fidaame. Isa dhimma keerratti namni wal harkaa fuudhee yaaddeessaadha jedhame sana waaqayyo sagaleedhaan gad deebisa. Kana booda hin fufsiisa inni ilmaan fasimataan. Hin jiraachisa hafuura jedhutu dhufa. Hin jiraatama hafuura jedhutu dhufa. Rakkoo garaa kiiloo dhaqe waaqayyo. Maayilli amma jijjiiramu maaltu jira ree maayilli?
Kiiloo qoree gadada qeefinaalchisee naannoo 45 Ati shantamaa ol ta'aa wanta torbee. Ameen. Dhaqaa maqaa Yesuusiin Haleluuyaa. Maqaan koo Adamnesh Guutuun jedhama. Kanan dhufe Amboorraayyuu wanta Waaqayyo naaf godhe baay'ee yoo ta'eyyuu amma na danda'amu xiqqoo dhugaan ba'a. Innis Waaqayyo wanta naa godhe keessaa baay'ee kanatti tolee fi kanan itti gammade. Torbee har'aa lafa kanarrattidha. Sagantaa ganamaa namoonni waa'ee booda dhuftan yoo jiraatan jechuudha. Sagantaa ganamaa hin dhufneen ture sababiin isaa mataa koo baay'ee na dhukkuba. Dhukkubbii mataa kanaa immoo naannaa yeroo gabaabaa toon ta'in gara waggaa 4-5 kan inni narra ture jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku mataa koo kana na ja'a akka taayifoodis natti fakkaata mana yaalaa dhaqnaanis taayifoodii nanaan jedhanii funyaan koo kanas na cufaa baay'een cinqaban ture. Yeroo fayyina Waaqayyoo lafatti nama fayyisu qaba. Innaa baay'ee rakkachaan ture mana barumsaa Amboo Barree Gadaa durumaa kaasee yeroo baradhu yeroo sagaleen tokko wacu yookiin sagalee yeroo dhaga'amu mataan koo kun baay'ee na dhukkuba waca kana natti hin tolu. Achiin kilaasii dhiisee galee manatti boqodha yeroo koo manatti dabarsa jechuudha. Achiin baay'ee rakkachaan ture baay'ee cannaqamaan ture nagaan immoo waan hundumarra hin caala. Nagaan qabeenya. Namni nagaa qabaatee jennaan akka barbaade ta'uu danda'a. Nagaan xiqqoo nama laa qabamee naan immoo rakkisaadha akka gootu. Achi gara waldaa kana torbee har'aa ganama dhufee sa'aatii dhufeetanii raajii macaafa qabatanii as ba'anii dhufeen achan taa'an ture safara sana gidduun taa'aa. Ganama dhufnee ciisaan ture cinqamaan ture hin dhufne ganama saayyuu ka sa'aatii dhufee can ta'a yeroo raajii wangeela sirraa lallabanii. Sammuun kun baay'ee na gammadan ture. Yeroo kan yoo namni kolfes wanta barbaade yoo jedhes badaa natti dhaga'amu gammachuun kun simna jechisiisa. Achiin nan gammada ture baay'ee gammachuun keessa koo deddeebi'a nan gammada. Utuu lallabamuu hiikamutti gaata. Otoo lallabamuun hiikamutti ka'een. Achi ba'aan kan natti ulfaatu sunis narraa salphachaa. Ameen. Isa ba'aa namaa salphisu Waaqayyoodhaaf harka keessa turee baafee. Baay'ee natti salphatee sagantaa lallabaa erga xumurtaniin booddee sinumti meerree namni ba'aan sinitti salphate yookiin namni fayyitan kan keessaan gammadu yoo jiraattan kottaa jettani. Yeroo sin jettan baay'ee keessi koo gammadeera sana cannaqu sanas ofirraa dhabeera garuu ka'uunan sodaadheen ture. Achi mucaa wayina bira taa'aa ka'i maal sodaatiin naan jedhe. Achi fiigee nan dhufee siniin akkasuma godha ture sababa akkas akkasiitiin rakkachaan ture amma yeroo macaafni lallabamu yeroo sin dubbattan ofirraan dhabeen siniin jedhe. Kanaan booddee sitti deebi'u naan jettani. Ameen. Achi erga gaafa sanaatii jireenyi koo hin boqotee nan gammadaa. Isa nagaa namaa laatu ulfina mana isaatii namatti agarsiisu Waaqayyoon gara sadanoo malee. Haleluuyaa. Achi deebi'eesti deebi'u. Erga gaafa sanaatii hanga ammaatti sagalee gammachuu keessa koo deddeebi'ee na kolfisiisa nan gammada. Zimmee deemas koo kolfisiisa. Na kolfisiisa. Si gammachisa zimmee deemu. Zim jedhama na kolfisiisa. Kaleessa akka kolfinuun gammachuun kun si gaati baratamaa miti. Baratamaa miti yoo namni kolfeeyyuu nan kolfisiisa. Harka kolte. Yoo namni kolfeeyyuu. Tamini jaalatere karra koo karra tennaa olmaati anaaf olte keessa koo